السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو يا هركفوني كم جرت المان أورمو كنن بيلا في كيسا جرت أورمو كوكاكالي والبني مينيرو بيكم ناجرتن إنه جرتني ججواتني ميجر رجدا أكسو مو وري منا كنا فهرتاتن منا ناتو واللو كنا ناتو واللو كنا أكسفتاتي لالنا أورمو كو ناتو واللو كوني درارامي كيس دربي amma jechuudha gara social media kanaan isinitti baanee as baanee uummata keenya jechuudha ni faayyanna jennee waan beeknuun barumsa ta'u jechuudha asinitti baanee sinirraa jechuudha waan tokko tokko haasaatee jirra. Haa ta'u malee dhaamsaan ani dhaamuufi qabu qeerroo wallootiif. Qeerroon walloodhaa rafaa jirtan waa takka quba hin qabdan taa'aa jirtan namoota meeqa gara social media kanatti waamnee aboo uummata keessanii sagalee tahaa aboo uummata keessanii sagalee tahaa seenaa irratti barreessi boo qalami kun ilaal waan barreesse hindiisa waan barreesse wayii bada wanni qalami kun barreesse bar hin dhumu bar qalami kun barreesseetuma hin dhumu wanni hundi ni barreeffama barreessaa seenaa barreessaa akkasuma immoo uummata keessanii sagalee tahaa kan manidhaa keessatti dararamaati jiran manidhaa keessa nama meeqatu jira ummanni keessatti dararamaa jira manidhaa kana keessatti dhukkeen irraa kaatee jirti jechuudha ummanni jechuudha akkasuma artistii meeqatu manidhaa kana keessa jira dhaamsa qeerroo wallootiif jechuudha yoo waa tokko taatan sagalee hin qabdan achumatti ukkaamtanii teessanii ciiftan jechuudha akkasuma immoo inni biyya alaa keessa jirus gara tiktookiitii fi gara feesbuukiitiin wal arrabsa maal waliin jedhe seete baate maali dawwe waliin jedhan wal beena jechuudha oromoo koo qaqqalee dhugaa walitti himna dhugaa walitti himna dhugaa dubbataniif jaalalti hin baddu oromoo kanaafuu jechuudha aman alal ganda waliin qoodina aboo kutaadhaa waliin qoodina uummata keetii gadi bahi inni gara beekamtii qabdu gara tiktookiitii fi gara feesbuukii fi gara gaddaatiin keessattuu sila gara yuutuubaa kanaan hin jirtanii dhiiroo dhukkee sinirraa kaatee jirti as baatanii uummata keessanii sagaleen taatan waa takka jechuudha inuma jirtan jechuudha ina garre boo dhiiroo numa takka illee as baatanii uummata keessanii sagaleen taatanii nuti nu gargaara amma nu gargaara gadi baanee jechuudha nama adda addaa jechuudha walitti finnee uummata keenyaaf sagalee ni ta'an as baha yoo kunoo garaa qabattan as baha uummata keenya sagalee ni ta'an haa ta'u malee immoo inni beekamtii qabdu sim jettee ciisteetuma akkasuma aboo seenaa hojjedhu waa dalagi sana laaluu jirtuun baana waa dalagi uummata kee faayidi dhaamsa qeerroo wallooti kun jechuudha oromoo koo warroonni godina biraadhaa dhiifaman irraa ta'a maal seetanii wanni na aarse beektanii oromoo walloo kanatuun amantaadhaan walirra deemu amantaa osoo hin taane amantaadhaan walirra deemanii alhamdulillah galata rabbii washukru lillah gandummaadhaan wal qoodan ka shamarranii gandummaadhaan ka dhiiraatis gandummaadhaan akkasitti wal qoodaati jiran jechuudha ni agartan social media kanarratti jechuudha hedduu isaaniitu jira kanaafuu gandummaa kanarratti dhiyeeftanii ummata keessanii sagalee ta'a as baatii sagalee tahaa ummata keessan seenaa dalagaa waa barreessaa waa lafa kaahaa seenaa hojjedha ummata keessan faayidaa barnootaatu baramoo barnootiin jechuudha wanni nuti dalagaa jirru kunillee seenaadhaa bar maal taatan ummata seenaadhaa bar maaliifin jechuudha seenaa dalanna jechuudha akkasuma immoo nami irraa fayyadama waan nama fayyadu tokko waan itti fayyadamu sabni kan kee itti fayyadamu jechuudha ittiin yaadatamtullee dalaguun dirqama jechuudha ummata keetiif sagalee ta'uun jechuudha bakka jirtutti har'a jechuudha alhamdulillah asuma teenya ameerikaa fi awurooppaa eeshiyaa keessa akka feenetti jechuudha waan tahamaatii jiru jechuudha kamisee keessatti waan tahamaa jiru godinaalee hunda keessatti waan tahame jechuudha amma daqiiqaa muraasa takka keessatti ilaal daqiiqaa muraasa takka keessatti calawu nu jedha jechuudha kanaafuu warroonni jechuudha xiqqoo ija banattan ummata keessaniif sagalee ta'a waliin gargaaran immoo kan isin ajaa'ibu ani yuutuuba baadaan bane meeqa baatee amma kun uummata tokkodhaaf deema sabiskiraabiin isaadhaa kun asuma jira kuma argaati jirtan jechuudha mana kuma takkaa keessa jira jechuudha yoo guruupii isaanii irratti sheer goote garii akkuma sabiskiraabii tana godhan hin beeku sabiskiraayib kanuma jettu tana jechuudha tuni maal itti fakkaatti waan adda itti fakkaatti jechuudha tanuma tana hin beekan jechuudha irra baay'een isaanii akkasuma immoo kabiya gosuun hoo wallaahi billaahi kabiya gosuun hoo haasida qabas irra baay'een isaanii bilayyan
amma isin arrabsuu osoo hin taane jechuudha gamta sin jaaladhuu fi isin quuqameeti kan akkana jedhaatee jiru jechuudha. Akkamiin gadi baatanii uummata keessanii sagalee ta'uu qabdanii dandeettii qabda san akkamiin gadi baatanii uummata keessanii jechuudha waan fayyadu tokko dalaguu dhabdanidha malee waan biraatiif miti jechuudha. Ijoollee baay'eetu jira, ijoollee dandeettii qabdu ajaa'ibaatu jira jechuudha walloo kana keessa. Akkasuma immoo kan biyya alaa kana keessas ijoollee hedduutu jira dandeettii ajaa'ibaadha qabdu. Isaan kun maalfini gadi hin baanedha jechuudha. Kanaaf hamilee isin godhani yoo gadi baatan hamilee isin godhe jechuudha. Yoo hamilee qabatanii baatan ammas yoo immoo qabaatu dhabdan ciisa rafaa achuma rafuu jirta silaa rafa irriibi isinitti haa tolu. Kanaadhaaf jechuudha Oromoo ko yeroo baay'ee walitti himaati turre akkasuma immoo nama jajjabeessuu kana jechuudha. Anumti akkumaan duraan isinii kaase jechuudha subscribe akkuma argaatee jirtan kana jechuudha. Inni beekus inni hin beeknes wanni kun akka kamii maalis ja'a maalis jechuudha. Kan amma barre silaa bara amma biyyi bara uummanni kutee barre inni bara faa jirtanii barre uummanni kute nutillee asin nu qabdan isuma waliin. Kanaafuu jechuudha uummata koo hamilee qabaadhaa bakka jirtanii ka'a karaa waan namni fayyadamaati jiru fayyadamaa boo gadi baati. Qeerroo wallootiif kun dhaamsi qeerroo walloodha. Warri guruppii walloo keessa jirtan jechuudha godinaalee Oromiyaa keessa jechuudha ijoolleen Oromiyaadha. Warri guruppii walloo keessa adda addaa keessa jirtan garee gargaarsaa keessa jirtan sheer itti godhame yoo hamilee qabaataniitu maqaan jechuudha. Kan irraanfatamuu hin qabne jechuudha ijoollee baateedha akkasuma dawweedha walitti qindaa'anii biyya arabaa ta'anii miidiyaa ijaaranii turan jechuudha. Miidiyaa sanarratti garee irratti gwaa sheer godhan hin gargaaran akkasuma immoo laayikii sabskraayibii godhuu jechuun waan guddaadha. Nama hedduu bira gahaa baadaa yuutuubiin sheer siif godhe jechuudha. Nama hedduu bira siif gahaa nama hedduu bira gahaa yoo isinillee daawwatuu dhabdan jechuudha rakkoo hin qabu jechuudha booda. Kanaafuu jechuudha ummanni yeroo sheer itti godhame san hin gargaaranii akkasuma immoo qabeenya barbaadaa nama sagalee namaaf ta'u jechuun qaaliidha. Ummanni keenya jechuudha miidiyaa sun akkasitti bara hedduu dalagaatee ture haga bara afurii moo kan dalagina fakkaate ijoollee sun amma jechuudha kan biyya arabaa keessatti jechuudha kan taanetti akkasuma immoo dalagaa dhuunfaa isaaniitti deebi'aniiti uummataaf sagalee ta'uu san dhaabaniitii jiran jechuudha. Gonkumaa'u dhaabaniitii jiranii miidiyaa sun ilaammaadhaan jira. Namni irratti dalagu hin jiru. Akkasuma immoo ijoollee ishiin dandeettii qabdu waan san irratti dalaguu dandeettii qabdu jechuudha. Gara jechuudha dalagaa ofiidhaa deemtee jirti jechuudha. Kanaafuu maaltu kana fide uummanni keenya sun jechuudha silaa akka miidiyaa garaagaraatti jechuudha lafa dhaabanii bakka nagaa dhaabanii istiidiyoo biyya adda addaa keessa dhaabanii irratti dalaganii walitti qindabar waan xiqqoodha waan guddoo miti baatii irraa sila haga muraasa wayii waliif fidanii uummanni keenya keessattuu walloodha jechuudha. Biyya arabaa kana keessa numatu qabateeti jira jechuudha. Kanaafuu uummata keenya san gargaaruu qaban ture miidiyaa san gargaaruu qaban turan jechuudha. Miidiyaa sun waa'ee seenaadha akkasuma seenaalee walloodha qoratee akkasuma immoo oduulee guyyuurraa ka jala bu'iitii gabaasaatii ture jechuudha. Ni argitan ni agarranutis jechuudha. Agartaniitis jirtan. Kanaafuu jechuudha sanirraa kan ka'e maaltu fidee kana hunda maaltu dhalee ijoollee san maaltu adda faffacaasee yoo ka jennu ta'e jechuudha gargaarsa dhabaa akkasuma immoo wal guddisuu dhaba jechuudha. Wal hin guddisnu maalummaa sooshaal miidiyaa kanaattis hin beennu wal guddisuu dhabuudha walirratti duuluudha gandummaa akkasuma jechuudha kutaadhaan wal qooduu santu nu keessa summii Oromiyaa keessatti faceessan santu nu bira gahaatii jira jechuudha. Santu nu keessatti dhalate akkasuma immoo warri bebbeekamullee jechuudha summii san facaasaatii jira jechuudha. Waan gadi hir'isa takka dalagaatii hin jiran jechuudha. Akkuma inuma silaalaa jirra Oromoo koo. Kana irratti hojjetuu hin qabdan waan akkanaa dhiisaatii uummata keessanii sagalee tahaadhaa kun dhaamsa wallooti walloo biraan naagaa hundinuu keessanuu warri jechuudha ilaal amanaa isinitti kenneen jira warri viidiyoo tana daawwattan hundinuu jechuudha sabskraabii yoo godhuu dhabdan jechuudha nama biraan gahaa akka nama bira geessu godha. Maaliif jennaan dhugaa dubbatanii jaalatti hin baddu barra uummati keessattuu qeerroon walloodhaa inuma rafaatii jirti waa takka inuma rafaatii jirti isinitti haa toluu boyoo dittana yoo inni godhutu dhabdan. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo sheer itti godhaa yoo viidiyoon tun isin bira geessee viidiyoo tanaan wal agartan jechuudha. Guruppii adda addaa irratti sheer godha isinitti hime jechuudha. Isinitti himeen jira viidiyoon tun yoo isin bira geesse guruppii gargaarsa meeqatu jira gargaarsa walloodha maalii hedduutu jira jechuudha akkuma argaatii jirru kana jechuudha. Kanaafuu sheer godha
ummanni walloodhaa rafaate jira onne haa godhatanii miidiyaa isaan duraan balleessanii jiran san jechuudha haa fidanii bakka itti balleessan akkasuma immoo ijoollee isaa sunillee bahuu qabdan bakka jirtanii bahuu qabdan ijoollee san baasuu kan qabu immoo nuti baasuu qabna bakka jirtanii ka'a hirrafina ka'a ummata keessanii sagalee ta'a seenaalee darban yoo waan biraadhaa daddaftan seenaalee darban jechuudha qoruu qabdanii akkasuma barreessitanii postii yoo gootan jechuudha waan hedduudha waan barumsa irraa argatu dandeenyudha jechuudha nutillee jechuudha karaa dandeenyeen haga dandeenyu waan barumsas haa ta'uti barumsa adda addaa akkuma argaa jirtan gadi isin lakkisaati jira akkasuma immoo haala yeroo irratti nama jechuudha qeerroo waloodha akkasuma qeerroowwan oromiyaadha adda addaa isiniif finneetti kan isiniif asirratti shaasha jennu ta'a hordoftoota kiyya kabajamoo kun dhaamsa qeerroo wallooti bakka jirtanii ka'a bakka jirtanii ka'a bakka keessanii ka'a ija banadhaa gurra guurii guurradhaa dhagahi viidiyoo tana yoo daawwatte hadaraa yoo kan agartu ta'e qeerroo walloo irratti sheer godhi guruppii adda addaa keessa jirtan irratti jechuudha sheer gootu malee hin darbeen jechuudha dhaamsa qeerroo wallooti jechuudha bakka ciiftanii ka'aadha ummata keessanii sagalee ta'aadha akkasuma immoo wal jajjabeessaa isiniin jedha maal isin fakkaatee nama dandeettii qabu hedduutu jira jechuudha nama dandeettii qabu hedduutu jira nama dandeettii san qabu immoo jajjabeessuudhaaf isin ilaallata jechuudha isin immoo dhimma keessan baatuu qabdan warroonni godinaalee oromiyaadha jechuudha viidiyoon kun yoo isin bira gahe sheer godha oromoo koo hataraa isiniin jedha hordoftoota kabajamoo baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira nagaan naaf jiraadhaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti like share comment godhuudhaan naatoo walloo kana jajjabeessa isiniin jedha isiniin jaaladha turtii gaarii